bifa haarawaan aartii biyyatti weeraraa jira jedha gabaasni Guyyoo Waariyoo qopheesse. Keekiyyaa badhaadhaati hanga Galaanaa Gaaromsaa itti Tafarii hanga Leencoo Gammachuu artistoonni hedduun hojii haarawaan uummatatti hamilee horaa jiru. Gaafif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork taname humtamshanii Facebook live daawwachuu rikoordii haaraa obbaaf turdofe torbe tokkoon booda waxabajji gaaf 29 bar 2020 oduun akkan jedhe dhaga'ame. Misaayilli Oromoo Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa Rasaas dabaaf cubbuutii waraana mundu'aaf jilbeeffate. Oromoon dhukkubsate muuziqaa isaallee lafti dukkanoofte. Eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa jireenyeef daadhii galaane. Ittaan sun Hacaaluu Hundeessaa kanyaatti qa'ee maccaaf tuulama Finfinneen abba lafa Oromoo that may have cost the interviewee his life and the Prime Minister whose reputation has suffered along with the country. Ilma qaalii hadhabuu mati Oromoo mohum dhibbatamaan dhiibame manidhaa yoguuraam baay'een ijjeefamoon gameeyyi hedduu hasaama muuziqaan Oromooleen haleellar dhaqqabdeen gaggabe du'aaf horreesse yookaan du'anii dhabamuu ta'uu baatti immoo biyya nyaatanii ka'uun hiree weellistoota Oromoo taate jilamaan booda keekiyyaa dhukaase ilmi dhiira sabaaftuu barraaq. Dinagdeen nu cabsu soodareerra masu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu citaa. Taatee meedura amantiin hafuura waliin nyaannu didaa tokkummaa waa fidaa. Nadii nyaannu gura gabrummaa xumura hin qabnu kulkulchuu alagaan nu bulchuu. Bu'aa qeerroof qarree coomsaa walgarre faffacaatii amma wanjetture lamma jechuun ka gaafatu mucaan tuulama keekiyya badhaadhaa shanee fi abaa'oo OLF fi kaafaa'oo hin barreen kabartuu Oromoodha martu jechuun tokkummaa laabse. Oromoonni alaaf kee jiran gammadanii YouTube weeraruun sirbichi namoota miiliyoona 4 walitiin daawwata. Hateessuma jibbit lafa haate sitti sirbeet galma dhugaa weelluun mucaa mataa yubatti fufuun Itoophiyaa maraacheeti. Barwanni hundurri baay'in fudhatin jechuun uummata hafincilsiisa abbaan saaqi saanqaa baalli galaana gaaromsaa dabarsuun muuziqaa Oromoo du'a haasa'an birra walagaarra marroonta gurba jaala Caaluu Hundeessaa taate. Ijoollee biyyaa gootii gugurraa mataan furaa eenyuun alee maaliiruu gaafa duraa. Otoo birbirsee jiru maaltu faarsame jiree anin beeku guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koomitire. Oromiyaa mitire sirna gadaa mitire akka Oromummaa mitire. Adoo birbirsi jiru maal tafaarsi micirree guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koomitire jechuun ka gaafat galoon barcuma duwwaa agarsiisuun birraa beellam qabate piippi waccisiise. Buum muuziqaan Oromoo dammaqe baroode dhiichisuu YouTube irra rikoordiin haarawii galmaa'e. Obsii dalgaa darbu qaba harki bokkuu qabe boodees numa qaba. Atusi mata situ dadam Obsinera Inkamu kulkulchu alagan bulchu Nuaraboda Dubbiin muuziqaa Oromooleen sarbees qiyaamaa ta'uun qabaa dhaqanii dadhabaan Leencoo Gammachuu ijoollee Vision Entertainment dubbisuu marroon tiyya beellamnaa qabaa jedhe waraan gaade sagali dhaabuun gam iluurra hageerar mucaan qallaan immoo ilu abba boora fardi boor jechuun bosona mazoon fakkaata keessa maddiiseese sirbi malee. Noobelii hidhati zinnaar addunyaan dhoowwatti doolara biyyatti fonqolcha ayyaanni diinagde butuchu waraanni filannoo uggurame keesi hidhannoo duudi dargaggeessi jeneraala artisti Hacaaluu guma goota shirrina wal jedhe keekiyyaan itti deebisuu roob deebiise. Labsiin mootii kokkee fakkeenyaa biqiltuu kan dursuu nageenyaa hambaan olee jalaan kootii dirmamuu qabna sirna mootii. Amboo
keessa lolaqaata shaggargay mataan abbaallee yoo dulma jiran badu maqaan akkuma inni jedhe du'a caaluutiin bood muuziqaan Oromoo buleeyyana caaluu ilmaan Oromoo qaaliin kunuunfame dagaaguun dachee raasuu jeera barcumaan duwwaan galaana gaaromsaatiin fardi duwwaan immoo keekiyya badhaadhaatiin Itoophiyaa raasuun irriib dhowwuu jiraan. Jaanol naannoo Amaaraatti gareen milishaa faannoo jedhamu mana hidhaa cabsuun hidhamtoota baasuu fi qawwee saamuun himame. Gareen kun mana hidhaa kibba Gondar aanaa Gaayinti magaalaa Nifaas Mawucaa jedhamtu keessatti guraan dhalaa 2022 haleellaa banuun gochicha raawwachuu gabaasonni bahaa jiran ni mul'isu. Milishaa faannoo mana hidhaa cabsuun hidhamaa gadi lakkisan keessaa 16 ajjeefamuu isaaniis miidiyaan Jarman DW gabaaseeti jira. Siraaj Sabaaf waan kana irratti waan qopheesse qaba. Gareen faannoo jedhamu mana hidhaa cabsuun hidhamtoota baasuu fi qawwee saamuu isaa mootummaan naannoo Amaaraa himate. Gareen mana hidhaa kibba Gondar aanaa Gaayintii magaalaa Nifaas Mawucaa jedhamtu keessa gurraan dhala 7 bara 2022 kana raawwate jedhu gabaasonni bahani. Hidhattoonni mana hidhaa cabsan kunneen jalqaba buufata poolisii fi waajjira milishaa irratti dhukaasa banuu isaaniitu himame. Komishiiniin manneen sirreessaa fi komishiiniin poolisii mootummaa naannoo Amaaraa ibsa waloo baasaniin gurmuun al-idilee dargaggoota faannoo ofiin jedhu mana hidhaa cabsuun hidhamtoota baasuu fi mana hidhaa saamuu hime. Komishiiniin lamaan humna nageenyaa bobbaasuun tarkaanfii seeraanii fudhatu jedham. Komishiinarri itti aanaa komishiinii manneen sirreessaa naannichaa obbo Ubee Wonde komishiinarri poolisii naannichaa Takkollaa'ee Fokkiruu yakke kun garee faannoo jedhamuun raawwate jedham. Humnoota kanneen adamsuuf qaamni nageenyaa akka bobbaafames komishiinarichi ibseetii jiram. Garee faannoo tanaan dhaabbileen mootummaa fi uummataa saamamuu dubbatamaati jiram. Komishiinarichi garuu kun qabatamaa miti jedheem. Uummanni qaama seer dhabdummaa babal'iftu tanam akka mootummaa waliin adamsuu waamicha godheem poolisiin naannichaa. Miidiyaan Jarman Doocho Veeleen bulchiinsa godina kibba Gondar wabeeffate akka gabaasettiin taatee kana keessatti kan qooda fudhatan miseensonni faannoo 16 ajjeefamaniiti jiru. Bulchaa itti aanaan godinichaa Xilahuun Dajaneenatti hime akka jedhetti miidiyaan kun namoota waajjira poolisii fi mana hidhaa irratti dhukaasa banuun hidhamtoota yaasan kanneen irratti dhukaasa banameen namoonni 16 yoo ajjeefaman 20 ammoo booji'amaniiti jiru. Qaamoleen nageenyaa 3 illee madaawan jedham gabaasni kun warra mana hidhaa yaa'e keessaa 65 qaamolee nageenya Gondar kibba aanaa Gaayintii fi kaaba Walloo aanaa Maqeetiin to'atamani. Sababa kanaan karaan Bahar Daar Waaldiyaam yeroo murtaa'eef addaan citee ture jedhuun jiraattonni miidiyaan kun dubbise. Amajjii darbe keessa manni maree nageenyaa dhimma seer dhabdummaa waraana booda dhalachaa dhufe irratti wayita mari'atetti daayirektarri intelligensii fi nageenya biyyaalessaa Tamasgen Xuruunaa garee al-idilee irratti tarkaanfii fudhachuuf akka jiran himaniiti turan. Manni maree nageenya biyyoolessaa kallattiin faannoo maqaa haadha baatu malee gareen al-idilee hidhannoodhaan biyya goltuuf qabeenya saamtu faannoo ta'uu akka hin oolle ibsi isaanii ni akeekam. Torban darbe keessa ammoo hoogganaan paartii Baaldaraas Iskindar Naggaa faannoon garee al-idilee miti jechuun deeggarsa qabuuf agarsiisaati ture. Faannoon birmaddummaa biyyaaf qabsaa'us jedheem. Oduu keenyatti aanuun wal waraansi kaaba Affaar keessatti humnoota Tigraay fi naannoo Affaar gidduutti godhamu ichuuf jiraachuun dhagahame. Mootummaan naannoo Affaar ibsa tibbana baaseen humna barumsaa sadarkaa tokkoffaa ganda siiddanii fi mana jireenyaa barsiisotaa dabalatee misoowwan bu'uuraa fi manneen hawaasaa gandicha keessatti argaman guutuutti haleellaa milishaa Amaaraatiin barbadeeffamuu kan himan jiraattonni kunniin sababa haleellaa kanaan abbootiin warraa 800 caalan gandicharraa buqqaafamuun dirreerraa jiraachuu OMN'f ibsanii jiru. Haleellaan kun itti fufee bakka qaamni mootummaa jirutti ammas namni ajjeefamaa jira jedhu.